moggaasaa danatee kan afaan mimmi'oo iddoo kaayyoo hundaa barreessee qubee'oo funyoon na takaalee na hidhee gaadi'oo tolfataa gorfataa ummata doodi'oo oo keessaan nu dhufaa birmadummaa dhi'oo lakkii akkanaa miti jettu amma ati ofiin haasoftu kan as keessaa waasii gala jedhee yaada asuma keessaa wanni ta'e nutti hojjetame namni afaan Oromoo haasa'u baay'ee nu miidhe namni afaan Oromoo beeku baay'ee nu miidhe miidhaa hamman jenne wareegama sana hunda. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Guyyaa har'aa seenaa bareedduu kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa qabannee dhufnee jirra. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1983 itti dabballee leenji'aa ture. Leenjii kanarratti yeroo duraatiif Jaalnadhii Gammadaatiin wal arganii turan. Sana booda kaayyoo dhufaniif itti himatanii achi booda Jaalnadhiinis kanuma hubachuudhaan qubee afaan Oromoo guyyaa tokko keessatti barsiisanii gara leenjii dabbalummaatti isaan dabarsa. Akkuma waraqaa eenyummaa kan dabbalummaa fudhataniin gara leenjii itti aanutti darban. Bara 1986tti gara Harargee deemanii leenjii waraana adda bilisummaa keessatti waraana adda bilisummaa uummata Oromootti makamanii leenjii marsaa 24ffaa keessatti leenjifamanii bahan. Achi booda obbo Leencoo Lataatiin wal arganii turan. Waraqaa eenyummaas akka qaban gaafate. Achi booda Ustaaz Raayyaan ajajaa waraana 136 ta'an. Sana booda Ustaaz Raayyaan ijoollummaa isaaniitiin hoogganaa turan. Obbo Leencoo Lataa akkuma Ustaaz Raayyaan waraana hoogganaa turaniin sana booda xiqqeenna isaanii ijoollummaa keessatti arguudhaan waraana irraa fuudhanii namoota 14 wajjin Ustaaz Raayyaan qofatti hafuudhaan Ustaaz Raayyaan Abbaa Maccaa faana kanneen jiran keessaa gariin isaanii kan biraa du'anis ni jiru. Eegasii karaa koree filachiiftuu Harargee dhiyaa aanaa Abroo Boota jedhamutti ergamanii turan. Achumaan obbo Gammachuu namni jedhamu tokko Ustaaz Raayyaadhaan akkana jedheen, ati koree filachiiftuu keessatti ramadamuu hin qabdu jedheeni. Ati uumamni kee artistiidha, hawwisoo odaa bultuun dhaqii hoogganii jedhaniin. Achi booda Ustaaz Raayyaan gara aartiitti dhufan, hawwisoos hoogganaa turan. Sana booda osumaa akkanatti hoogganaa turan lolli tasa ta'ee jalqaban. Ustaaz Raayyaan hawwisoo isaanii fudhatanii gara gaaraatti galan. Yeroo kana lolli sun baay'ee itti cimee helikooftariidhaan akkasuma lafarraan taankiidhaan reebamaa turan. Lola kana kan irratti gaggeesse namuma afaan Oromoo dubbatudha. Ustaazni sana booda osuma lola keessa jiranii akka tasaa ta'anii ilkaan dhukkube. Yeroo ilkaan dhukkubee osoo gara lafaatti gadi jedhanii taa'an achi booda Ustaaz Raayyaan booji'amanii humna furgaatuu Eertiraatiin qabamanii mana hidhaa galan. Achi keessa turanii walaloota akka barreessanii jedhi yoo jette deemuman jedha. Maal jedha sitti fakkaate? Gaafatam jedha. Gaafatam. Mana hidhaa keessatti. Ayyee. Mana hidhaa keessatti. Lafaa isin kaase. Barreessitu malee naan jedhe. Lakkii nama humna qabaata an nama xiqqaadha malee walaloo nan barreesse rakkoon hin jiru naan jedhe. Rakkoon hin jiru Tooregaa jedhee haasaa baay'ee qaba. Ilmaan Habashootaa yeroo wal fuudhanii walitti heerumanii yemmannaagar dhiqaa meeshaa nuun jedhanii Oromoo baay'inaa walitti qabanii tirmaa taasisanii laatanii turanii. Kana qofaa miti baay'ee nu tuffatu. Anni xaggaachom jedhanii dubbatu. Oromoon ajoofnaa kan saba keenyaa kun rabbitti mul'atu jedheen iyyi. Nu gaafadhu rabbisitu nu gaafata. Eenyutti dhiphannaan eenyu bal'ifata. Eenyu gogaa nyaannaan eenyu laaffifata. Eenyu qullaa deemnaan eenyutu uffata.
eenyu dunuunfannaan eenyu jabanataa jedhee seera kan kee kaa'uun beekaa bira kaa'uun seera na buluu fi seera na bulchuu fi taayitaaf guddinaa wal rakkisuu fi tokko ibidda ta'e tokko yaa baquu fi akka nama dhibame gaafa kana namni kumni lama quba gurra kaate iyya jennaan bar innuma jeeqamne Miira keessa galanii. miira hamaa keessa galan miira hamtuu keessa galanii darajjiin tasgabbeessuu dadhabee akkana qofaa miti gaa isa bira dhaabbadhee moggaasaa danatee kana afaan mimmi'oosan sila jedhe bakka kaayyoo hundaa barreessee qubee oo kana shani beeytaa toromummaa barbaacha qubatti keessa achumatti si hambisa jedhaddee kanaanis yaa rabbi ana ta'itti laateettee qubatti keessa jedha ammas owwaannaadha tokko jedhee si waamnaan owwaatte jala si galtee maqaa keetti maqaa saba keetiiti ittiin boonta waan ta'eef owwaattaati yeroo owwaatte si hawwata yeroo si hawwate qubatti keessa kooti jettee achitti hafta moggaasaa danatee kan afaan mimmi'oo iddoo kaayyoo hundaa barreessee qubee funyuun nu dhaffakaalee nu hidhee gaadii tolfataa gorfataa ummata doodii egaa waan akkasiiti ummanni iyyee tasgabbii dhabee achii ammas hidhaa lammaffaatu jira seennee ni dhabne. Yeroo lammaffaaf ammas gara mana hidhaatti deebi'an sana booda namni Darajjee Tolaa jedhamu tokko dabballoota mootummaa keessa kan ture heeraan alatti Ustaaz Raayyaa jaalachuudhaan waan aartii isaan keessa jiru kana argee jira waan taateef isaan baase mallaqaa fi uffatas kennee fi ijoollee waraanaa nama lamas kennee fi deemaanii baabura dirree dhawaa keessa yaabbachiisaa kottaa jedhee obbo Darajjeen ijoollee lamaan ajaje. Achi booda Ustaaz Raayyaan yeroo muraasaan asitti Umar Suleyman wajjin ta'uudhaan gara hawwisootti dhufanii yaadni aartii isaanii cimaa ta'aa dhufe. Achumaan wallee bifa sirbaatiin lama barreessanii bifa siidiitiin gabaarra oolchanii beekamtii guddaas argatan. Yeroo muraasa booda gara manzuumaatti yookaan nashiidaatti jijjiirrachaa dhufan. Yeroon yerootti barris baratti of kennaa dhufe. Nashiidaan isaaniis gurra nama hundaa buutee namoonni hedduun yeroo teknooloojiin hin guddatin keessatti yeroo ammaa kana ammoo galata rabbii albamni isaanii guutumaan guututti biyyoota hunda wal gahee yeroo ammaa Ustaaz Raayyaan Abbaa Maccaa albama 34 qabaachuu isaanii ni hubanna. Maarree seenaa kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guddaa qabna. Seenaan ustaaza keenya jaallatamaa fi kabajamaa kana fakkaata.